Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godha video kiyya kana namoota hedduun biraan ga'a. Vaabiraayitii keessallee kaa'adhaa video kiyya kana isin fayyada guyyaa tokkoof takkaan jechuudha. Nama akka keetiidhaa rakkatee nama jechuudha ammallee dhibdee keessa jiru fayyaduun isaadhaa ni mala waan ta'eef namoota biraatiif illee share godhi. Kompiilkiduwiitti godhiiti namoota hedduu akka dhaqqabu godhinsin jedha obboleewwan kiyya obboleettii kiyya hundi keessanu. Hayyee waa afur isiniifan himuudhaaf deema. Arfan sun dhibdeelee jechuudha ammallee nuti ofitti jechuudha fiduu dandeenyuu fi rakkoolee jechuudha ammallee nuti otoo hin beekin nu quunnamuu danda'u keessaa isa tokko. Inni tokkoffaan ammallee gateettiin keenya nu dhukkubsachuudha. Gateettiin keenya jechuudha ammallee akka hin sossoonee fi laalaa garaa garaadhaa fiduu boodarra immoo dhibdee biraadhaa fiduu danda'a jennee nuti itti beekuu qabna. Waan sanarraa immoo fagaachuu qabna jennee fagaachuu qabdan. Tokkoffaa ammallee namni jechuudha ammallee gateettiin isaadhaa yeroo isa dhukkuba nam tokko jechuudha sababa maalirraa isa dhukkubuu danda'a. Taa'umsa dheeraa taa'uuni gateettiin keenya akka nu dhukkubu taa'umsa jechuudha dogongora taa'umsa jechuudha ammallee isaaf hin tamachoofne taa'umsa jechuudha mijanne taa'uun gateettiin isaadhaa akka dhukkubu ta'a boodaaf immoo dhibdee biraadhaa akka jechuudha uumuu taasisa. Maaliif jennaani hiddii jechuudha seelii dhiigaadhaa diriiree deemuu jiru walitti qoncoorratee sababaa sanarraa jechuudha ammallee hiddii sun walitti qoncoonfachuudhaan dhibdeen jechuudha ammallee dhiigni sun ititee dhibdee biraatti harkisuu danda'a. Inni lammaffaan silkii jechuudha ammallee yeroo dheeraadhaaf silkii ijaan eeguun silkii yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun bakka tokko haa taa'anii silkii yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun kan mataa hin sossoofne silkii fayyadamuun akka jechuudha ammallee dhibdee mormaadhaa dhibdee jechuudha ammallee gateettiidhaa nutti kaasu taasisa. Inni sadaffaan ammallee mafaasilli hunni jechuudha ammallee ganaan keenya kuni nu dhukkubuuni sababa maalitti akka ta'e ni beektanii ganaan keenya kuni nu dhukkubee jechuun isaadha sababaa jechuudha ammallee vaayitaamina nyaataadhaa jechuudha ammallee hirrachuu keenyarraa isa tokko. Vaayitaamina nyaataadhaa sababaa hanqina nyaataadhaa qabaachuu keessanirraa akka ka'e ganaan keessan kun isin dhukkubuun isaadhaa ni mul'ata. Waa biraatti seetanii yaaduu hin qabdan. Kanaafuu yeroo sana nyaata vaayitaamina nyaata jechuudha ammallee filatamaa fi nyaata madaalamaa nyaattanii akka jechuudha fayyaa keessan isiniif deebi'uu taasisuu qabdan. Sababaa jechuudha qeensi loloqa'uutii fi sababaa jechuudha ganaan kun nama jechuudha dhukkubuun isaadha sababaa jechuudha nyaata vaayitaamina dhabuu keessaa isa tokko. Inni sadaffaadha ammallee jechuudha duddi keenya kun nu dhukkubuun isaa ni beektanii duddi keenya kun jechuudha hojjechuun isee jechuu dadhabuun isaadha rakkoo jechuudha ammallee duddi kun yeroo hunda duddanna dhukkuba sababa maalirraa akka ta'e ni beektanii. Innis jechuudha ammallee juluusa dheeraa taa'uurraa isa tokko ammallee dhacufaa jechuudha ammallee laafina adulaanii jechuudha ammallee isa keessa jiru jechuudha humna keenya qaama keenya keessa jiru sababa dhabamuu isaatii fi laafachuu isaatirraa akka ka'e dhibdeen akka gateettii kanaadha dhibdeen akka duddaa kun nutti dhufuu ni mala. Kanaafuu waan akkanaadha immoo wanni nurraa oolchu nyaata jechuudha ammallee nyaata taa'umsa dheeraarraa gabaabbachuu ammallee jechuudha ispoortii gochuu waan akkanaadhaa fayyadamuun barbaachisaadha. Yoo kana didde immoo zayita jechuudha ammallee nu bira argachuu dandeessan zayita jechuudha waan kana dibdanii jennaan isiniif dawaa ajaa'ibaa isiniif ta'u isiniif jechuudha inshaallah biiznillaahi dandeettii rabbiitiin fayyaa guutuu argattan zayita duddaadha nu bira argachuu dandeessan namni dhibdee akkanaa qabdan isiniin jenna. Arfaffaa namtichaan jechuudha ammallee jilbii isaadhaa isa dhukkubu yeroo tarkaanfatuu fi yeroo taa'u yeroo jechuudha ammallee hunda isa dhukkubu yoo diriirfate malee taa'uu hin dandeenye. Namni akkanaa kun rakkoon isaadhaa maal ni beektanii sababa jechuudha ammallee miizaanni jechuudha humna isaadhaa gabbuu isaarraa akka ta'e ammallee dhaabbina jechuudha bakka tokkorraa yoo ka'e dhibdeen kun jechuudha amma akka isa keessatti jechuudha waaru taasisa namni bakka tokko dhaabbatu dhibdee waan akkanaarraa akka jechuudha ammallee of eeguu barbaachisaadha. Bakka tokko dhaabbachuun rakkoo jechuudha ammallee jilbii dhibdee fidachuu keessaa dhibdee akkanaa kan nu keessatti uummachuu keessaa isa tokko jechuudha ammallee kanaafuu jilbii keenya rakkoo garaagaraadhaa fiduu ni danda'a. Qabbanarraa dhufuu ni danda'a. Dhibdeen akkanaa kun dhaabbina bakka tokkorraa dhufuu ni danda'a. Dhibdee jechuudha ammallee sihirirraa ka'ee sihiriinis jechuudha namatti godhamuudhaan dhibdeen kun dhufuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu maarree namni dhibdee akkanaa kana qabdan karaa keenya bilbiluudhaan dawwaalee jechuudha ammallee waan kana isin fayyisu nu bira argachuu dandeessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi